Nagaa fi jaalalli Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Obboloota koo lafa jirtanitti hunduma keessaniif nagaa fi araarri Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Waaqayyo nagaa nu baay'ise maqaan isaa eebbifamu. Inni madda nagaa keenyaa ta'e Yesuus Kiristoos bara baraan kan eebbifameef kan jajame haa ta'u. Macaafa qulqulluu keessaa bakka tokko wajjin dubbifanna jedhee tananii innis macaafa Saamu'eel isa duraa boqonnaa 20 wajjin dubbifanna jedhee tananii mata dureen keenya har'aa Yoonaataan Daawitii gargaaruu isaa irraa kan jedhu wajjin ilaalla. Lakkoofsa tokko akkas jedha. Daawit ergasii Naayot kutaa biyya Raamaatti baqatee sokke. Yoonaataan bira dhaqee ani maalan godhee yakki koo maalii abbaan kee durattis cubbuu maal hojjennaan na ajjeesuu barbaada jedhee ni gaafate. Inni immoo deebiseefii kun hin ta'u, ati hin ajjeefamtu argitee abbaan koo waan guddaa yookiis waan xinnoo iyyuu utuu anatti hin himin hojjetuu isaa kana immoo maaliif ana dhoksere? Wanta kun akkas miti jedhee Daawit garuu kakatee ani si duratti faara tolaadhaan akkan ilaalame abbaan kee dhugumaan bare. Kanaaf garaa isaatti Yoonaataan akka hin gaddinetti dubbii kana dhaga'uu isaa irra hin jiru jedhee ammayyuu taanaan dhugaa Waaqayyoo isa jiraataatti du'a lubbuu kootiittis anaa fi du'a gidduu tarkaanfii tokkittiitu jira jedhe. Yoonaataan yommus Daawitiin wanta ati barbaaddu hundumaa ani siif nan raawwadha jedhe. Daawit immoo lakkoofsa 5 kun immoo Daawit immoo Yoonaataaniin kunoo boru guyyaa ayyaana baatiiti. Silaa illee anis mooticha wajjin nyaataaf maaddiitti taa'uutu ana irra jira. Amma garuu hamma iftaan galgalaatti bakkee keessa akkan dhokadhuuf tole anaaf jedhe. Lakkoofsa 6 abbaan kee tarii yoo ana barbaade immoo guutummaan qomoo Daawit aarsaa waggaa waan dhiyeessaniif Daawit ariitiidhaan gara Beetlehem mandara isaa dhaquudhaaf na gaafate jedhe. Lakkoofsa 7 yoo inni ba'eessa jedhe ana garbicha keetiif nagaa qabaachuu isaa yoo kun baay'isee isa aarse garuu inni na miidhuudhaaf murtoo gochuu isaa ni beekta jedhe. Lakkoofsa 8 ati immoo Waaqayyo duratti ana garbicha kee wajjin kakuu waan galteef gaarummaa anatti argisiisi. Yakka yoon qabaadhe immoo atumti ofii keetii na ajjeesi malee maaliif abbaa keetti na geessita ree jedhe. Lakkoofsa 9 akkasuma Yoonaataan immoo kana si haa oolchu. Abbaa koo wanta hamaa sitti fiduudhaaf murtoo gochuu isaa dhugumaan utuun beekee sitti hin himun tureeree jedheen. Lakkoofsa 10 Daawit yommus Yoonaataaniin yoo abbaan kee deebii dheekkamsaa sitti deebise eenyutu anatti himaa jedhe. Akkasuma lakkoofsa 11 Yoonaataan deebisee Daawitiin mee kottu bakkeetti achi baanaa jedhe. Lachan isaanii wajjin bakkeetti ni ba'an. 12 Yoonaataan ammas Daawitiin dhugaa Waaqayyoo goofticha Israa'elii hamma iftaan yoonaatti yaada abbaa kootii qoree ilaalee yoo inni yaada gaarii siif qabaate ergee sitti nan himsiisa. 13
abbaan koo wanta hamaa sitti fiduu barbaada yoo ta'e garuu sitti himee nagaadhaan akka ati adeemtuuf yoon si erguu dhaabadhe Waaqayyo miidhama akkasii anatti haa fidu kan isa irra caalus anatti haa dabalu. Waaqayyo immoo abbaa koo wajjin akkuma ta'e si wajjin haa ta'u. 14 Itti fufees ati garuu hamman jiru duwwaatti akkan hin duuneef gaarummaa Waaqayyoo anatti argisiifta utuu hin ta'in. 15 Yommuu Waaqayyo diinota kee tokko tokkoon lafa irraa balleessutti ati bara baraan gaarummaa kee maatii koo irraa hin deebisin. 16 Diinota kee immoo Waaqayyo haa gaafatu jedhee maatii Daawitii wajjin kakuutti ni gale. 17 Yoonaataan akka lubbuu isaatiitti Daawitin waan jaalatuuf jaalala isaa irraa kan ka'e dabalee akka inni kakatuuf ni godhe. 18 Yoonaataan ergasii immoo Daawit bor guyyaa ayyaana baatiitii barcumni kee duwwaa yommuu taa'u ati hin yaadatamta. Ati immoo iftaan gara iddoo gaafa kun ta'e dhokattee turte sanaatti gadi bu'ii dhagaa Ezeel bukkee turi. Ani ofii kootii akeekkadhee cinaacha dhagichaatti xiyyoolii 3 nan gadi dhiisa. Achumaanis kunoo dhaqiitii xiyyoolii barbaadi jedhee dargaggeessa tokko nan erga. Dargaggeessichaan xiyyooliin kunoo si garana jiru fuudhi yoon jedhe dhugaa Waaqayyoo isa jiraataatti nagaa malee homtinuu hin jirutti kottu. Garuu dargaggeessa sanaan xiyyooliin si garas achi fagoo jiru yoon jedhe Waaqayyo si erguu isaati. Kanaaf achumaan sokki waa'ee isaa ani fi ati wal wajjin dubbanneef immoo Waaqayyo hamma bara baraatti anaa fi si gidduutti dhugaa ni ba'a jedhe. Kana irratti Daawit bakkee keessa ni dhokate. Guyyaa ayyaana baatiitti immoo mootichi nyaataaf ni taa'e. Mootichi akkuma yeroo kaanii teessoo isaa isa keenyan bukkee irra ni taa'e. Yoonaataan fuullee mootichaa, Abneer immoo bukkee mootichaa taa'anii turan. Iddoo Daawit garuu duwwaa ture. Haa ta'uyyuu malee Saa'ol gara isaatti Daawit waa rakkatee akka seeraatti hin qullaa'in hafe ni dhugumaan hin qulloofne jedhee waan yaadeef gaafas homaa hin dubbanne. Ayyaana baatii guyyaa lammaffaatti iddoo Daawit duwwaa waan tureef Saa'ol ilmi Iseeyyee kaleessa har'as maaliif nyaata irratti hin argamin hafe jedhee Yoonaataanin ilma isaa ni gaafate. 18 Yoonaataan immoo deebiseefii Daawit gara Beetlihem dhaquudhaaf dhimmee na gaafatee ture. Inni aarsaa maatiidhaan mandara keessatti dhiyeessinu waan qabnuuf obboleessi koo akka achi dhaquuf na
waan achi dhaquuf na abboomeeraatiitii hadaraa na ergi egaa si duratti